Isa kana garuu adda baafannee dhiifama. Anis nan dhagaa malee maaliin jedheen gaafanne. Hayyooliin keenya yeroo baay'ee gaafa hojjetan sabbata isaanii hidhatanii hojjetu. Isinoo maal ta'etan? Sirba baatanii ilaaluun ta'e. Mee maqaa keessan irraan jalqaba. Maqaan keessan eenyu jedhama? Tarrafaa Boonsaan jedhamaani. Dingataa Mul'ataan jedhama. Maqaan koo Rabbunaas hin jedhama. Ani Abdii Giddumaan jedhama. Katamaytu Naga'u. Maqaan koo Kumee Mul'inaan jedhama. Asuma jiraata magaalaa Sabbataati isin? Asuman jiraadha. Galatooma gaaffii wayii isin gaafadha. Sabbata ayyoo yeroo jedhamu naannoo kanatti hin dhaga'ama. Wanti kun maal isinitti fakkaata? Anis nan dhagaa malee maaliin jedheen gaafanne. Sabbata ayyoo yeroo jedhanii ayyoon sabbataan mudhii isaanii waan hidhataniif jechuudha. Asitti namni armeen ayyoo jedhaman kun tarii yoona iddoo kanatti waan ta'e hundeessanii seenaa qabu. Tarii kanaaf maqaa isaaniitiin mogga'eedha yaada. Akka seenaatitti sabbata ayyoo jechuun wanta seenaa qabeessa ta'e yookiin immoo akka haadholeetti irratti wanta akka seenatti dubbatamudha jechuudha. Sabbata ayyoo kan jedhamu ani akka kiyyatti sabbata ayyoo jechuun bakka iddoo oomishaa wayiin iddoo jireenyaaf mijatu wanta namatti tolu wayii akkasitti akka kiyyatti jechuudha. Sabbata ayyoo gaafa jedhamu hayyooliin keenya yeroo baay'ee gaafa hojjetan sabbata isaanii hidhatanii hojjetu. Naannoon kun immoo akkuma beekamu tulluu minaan marfamee waan jiruufi gaaraan marfamee waan jiruuf sababii kanaatti sabbata waan jedhame natti fakkaata. Marfamaa sanarraa kan ka'e sabbatni marfamaa waan ta'eef sababa sanarraa ka'ee maqaan kun ba'ee jettee yaadda? Akkas jedhee yaada. Sabbata ayyoo jechuun akkanatti dhaga'amutti harmee sabbata mudhiitti kan hidhatte natti fakkaata. Galatooma. Dhugaa dubbatu jedha jechamni afaan Oromoo tokko. Jechamni kun mee maal isinitti fakkaata? Ani akka kiyyatti namni waggaa dhugee dhugaadha dubbata kan jedhu dhugaatii wajjin waa wal qabatu natti fakkaata. Illee wal'aadha deebiinsaa garuu akka yaadutti dhugaan dhugaa dubbatu gaafa jedhamu namni tokko yoo dhugee waan tokko hin dhoksu machaa waan ta'eef waan dhoksu nu baasaa hundarraa jechuudha. Dhugaas maalis waliin maka garuu hin hambisu waa gatii kana ta'eef dhugaa keessaa argatu waan ta'eef dhugaan dhugaa dubbatu jedha Oromoon jedheen tilmaama yoo ni guutuu beeku baadhe. Dhugaan dhugaa dubbatu gaafa jedhani wanta tokko wanta qabatamaa dubbachuu fi yoo harkatti waan sana beekanii akka dhugaan dhugaa dubbatu kan jedhana namni tokko gaafa seenaa sana waan beekuu fi yoo dhugaan dhugaa dubbatu kan jedhamu. Dhugaa dubbatu jechuun isa sanillee yoo dhuge namni dhugaa dubbata jechuun illee ani akka kiyyatti sirriidha hin jedhu. Dhugaan dhugaa dubbatu isa sanirratti wayiin dhugaa dubbachuus dhiisuus danda'u hin jaa malee dhuguma dhugaa dubbatu illee jeetoo akka kiyyatti fudhatu. Garuu maaliif waan jedhamu sitti fakkaata? Yeroo baay'ee jechamni kun maaliif waan jedhamu sitti fakkaata? Jechamni kun dhugaan dhugaa dubbatu kan jedhamu kun wayii akka taphaa wayiitti illee wayiin immoo wantoonni isaan hangalu garuu akka yaaduma wayii waan jedhame natti fakkaata malee namni dhugee dhuguma dhugaa dubbataa jedheetoo wayiin yaada isaatiin yaada biraa keessaa bahee bakka gaafa sanaa wanta sammuu isaa keessa jiru ibsachuudhaaf itti tola laata waan jiru wanta dhugee wannoo jedhuuf isa akkas. Jechamni kun dhugaan dhugaa dubbatu jechuun kan dhugamu dhugaatiidha. Dhugaan dubbatamu immoo jecha sammuu namaa keessa jiru yookiin wanta dhugaa ta'ee sammuu namaa keessa jiru tokkodha jechaadha. Dhugaan dubbatu jechuun wanta yaadan tokko waan sirrii nama dubbatudha. Waan sirrii nama dubbatu dhugaan dhugaa dubbatu kan jedhu wajjin wal fakkaata sitti fakkaata? Waanuma akkasiiti yeroo xiqqoo. Nama ta'een gurra guddataa gaafa jennu maal jechuudha? Akka beekumsa kootiitti namni kun dubbachuu caala baay'ee dhaggeeffataa jechuudha. Gurra isaatiin dhaggeeffachuu jaallataa akka jechuudha. Akka beekumsa kootiitti. Gurra guddata gaafa jedhamu
Hiiki isaa inni tokko maqaa qaba jechuudha. Inni tokko seenaa qaba jechuudha. Inni kan biraan isaa immoo gurra guddata jechuudha. Gurra isaa guddaadha jechuudha. Gurra guddata jedhamu akka aadaa keenyatti nama tokko nama beekamaa yookiin qabeenyaan isaa ta'u yookiin beekumsaan isaa ta'u yookiin immoo akka nama of jajuu wayitittis akkasitti gurra guddata ebeluun gaafa jedhan nama akka waan seenaa ofii yookiin qabeenya ofii sana ibsutti ilaalama jechuudha. Gurra guddata. Gurra guddataa jechuun wayin nama jajamaa wayin nama beekamaa wayiiti akkas ta'a jedhanii akka kiyyatti. Nama seenaa qabu akka waan jechuuti. Akkas natti. Gurra guddata jechuun of jajaa jechaadha. Beekamtii qaba jechuudha. Namni sun beekamtii qaba jechuudha. Odaa jala jiru gaafa jedhamu jecha inni tokko maal isinitti fakkaata? Isaan odaa jala jiru jechuun sirna qabu, sirna odaatiin bulu jechuudha. Odaa jala jiru jechuun gaaddisa Oromoo jala jiru jechuudha. Odaa Oromooti. Oromoodhaan beekama. Odaaf Oromoo wal duukaa ka'a. Odaaf Oromoon gaafa wal duukaa ka'u. Araara nama wal dhabe araarsuudhaaf odaa jala ta'a. Odaa jala jiru jechuun araararra jiru waan jedhamu. Odaa jalatti namni waa wal ga'uuf odaan akka aadaa Oromootti odaa shantu jira jechuudha. Odaa shana sun immoo iddoo tokkotti qabamanii namoonni gaafa nama araarsan gaafa waa dubbii wayii dubbatan yookiin immoo odaa sana jala taa'anii waan sana dubbatan jechuudha. Odaa jala jiru. Odaa jala jiru jechuun akka kiyyatti amantii wayin odaa jala jiru jechuun aadaa isaanii jala jiru wayin aadaa isaaniitiin bulu waan jirudha natti fakkaata akka kiyyatti. Odaa jala jiru jechuun odaan akka aadaa Oromootti iddoo walitti qabama Oromoo waan ta'eef gaaddisa jala jiru jechuun natti fakkaata akka kootti. Odaa jala jiru jechuun tokkummaadhaan jiru jechuudha. Guddaa galatoomaa addunyaa kanarraa biyyi teekinooloojiidhaan baay'ee guddattu eessa jettanii? Ameerikaadhaan. Waan hundaanuu teekinooloojiidhaanis haa ta'u waan hundumaanuu guddatte kan hin jedhu Ameerikaadha. Akka yeroo ammaatti biyya Chaayinaatiin hin yaadu. Tilmaami. Beekuu dandeenya. Isa kanallee teekinooloojiidhaan beekamtuun Ameerikaan itti fakkaata. Awurooppaa. Ameerikaadha. Guddaa galatooma magaalaa Finfinneen aanaa kam keessatti argamte jettanii yaaddu? Finfinneen federaalii jala biyya Itoophiyaa keessa jirti malee aanaa jala jirti kan jedhamtu miti kaa sinumaanuu. Qabu kan. Magaalaa Finfinnee aanaa keessa kam keessatti argamti? Isa kana garuu adda baafannee dhiifama. Magaalaa Finfinnee aanaa jala hin jirtu jedhee yaada. Maal jala jirti jettee yaaddari? Magaalaan Finfinnee akka biyyattiitti federaala jirti. Finfinnee jalatti gaa. Aanaa Finfinnee jalatti? Guddaa galatoomaa. Galatoomaa sin. Shaayyee ulfaadhu galatooma. Galatoomi xumurreerra. Galatoomaa isinillee. Isin duroo maal ta'etan? Sirba baatanii.